Bagana ganna eegdanii maqaan koo Seenaa Tasammaan jedhama magaalaa Sulultaarraa. Atamma kan dhugaa ba'uudhaaf dhaabbattu maal taatee turte? Ani baay'ee dhukkuba ture hospitaala Bishooftuutti deddeebi'een ilaalamaa ture. Hospitaala Bishooftuu yeroo dhufetti obboleessi tokko dhugaanaa bahe. Ifa fayyinaa kan jedhamutu? Geetisheetti jira. Guyyaa biraay kootuuti ilaalamii jedhee amma asufnutti annan darbee deeme Sulultaatti inni na biraatii goree ishi jedheetanii guyyaa deebi'een fayyee. Maal si dhukkuba ture emmaatti tu gara kanan dhufin dura dhibeen kee maal amma miif immoo sirra ture? Ani dhibeen koo tokko kaanserii gadameessaa ture. Lammaffaa immoo diiskii pirolaapsii yookaan mucuca dugdaa kan jedhamu ture. Inni biraan immoo kaleenkee tokko infekshinii ta'eeraan an jedhan. Kanarraan kan ka'ee arrifeesuma mataa koo hanga qeensa miila kootti deemuu hin danda'u. Lafeen koo wal buusaadha. Akka riyyaa koo deemee galuu hin danda'u. Akka riyyaa koo hojjedhee humna kootiin hojjedhee waa tokko irra ga'uu hin danda'u. Abdiin kutadha ture. Gara kana yeroo dhufu waa tokko bichaan dubbadhe. Sana dura namni Waaqayyoo ganamuma yeroo kaanii sagalee Waaqayyoo dubbachuutti kaanii isin amantii qabaadhaa yoo amantii qabaatteen fayyina argattu dhukkuba keessanittis gaaffii keessanittis wanta hundumaatti iyyuu deebiin argattu amantii qabaadhaa jedhu ture. Anis ameen jedheen nan fudhadha ture marsaa lammataa kanarran taa'aa ture jechuudha. Umarra nama hundumaaf kadhatanii warra dhukkubsattan as ba'aa gaafa jedhanii shakkaamanii umarrattan ka'ee dookimentii koo qabadheetanii as bahe. Gaafa as bahu iddoo kana na teessisaniitu amma hollachiisiitii keessaa bahi hollachiisi jedhanii yeroo isaan akkas godhan harka isaanii intinaa jedhanii hafuuraa guddaadhaan hargansuudhaan asii ol na keessaatii hafuurriin ba'aa ture jechuudha. Kanaaf gaaficha ani nama Waaqayyootiin kaanserii gadameessaa dhukkubsadhaa kana dhukkubsadha hin jenne duruma jalqabayyuu amantiidhaan furadhaa lafa kana kan jiru nama amane duwwaatu fayya jedhu ture. Kanaaf anis amantiidhaan hunduma isaarraayyuu akkan fayyu nan amanee gaafa nuuf kadhatanii gaaficha obboleettiin tokkos na faana dhuftee turte hiriyyaan kooti mucaa fidattee dhufte mucaa ishee dhukkuba laphee qabdii. Kanaaf ijoollummaa mashee kaastee dhukkubsatti ture mucaa waggaa 4 opereeshinii qaxaroo qabdi ture. Ishis itti bu'anii yeroo tokko mucaadhaan akkanatti laphee mataa ishee dha'anii bilisa fidii kootu jiranii. Mucaan suni bilisa baatee jechuudha. Fayyitee jechuudha. Fayyitee. Mee kanaaf illee Waaqayyoof galataa. Tole. Kanaaf anis gaaficha zayitii kana bitadheen nan gale. Koottaa warri biyya fagoorraa dhuftan as ba'aa jedhanii gaafa nu kadhatanii zayitii kana bakka kanattiin bitannee gallee dhukkubni inni kan mucuca dugdaa kana toon ta'in gadameessatu natti hammaachaa dhufe. Gaafa gadameessi dhukkubni kaanserii kun natti hammaachaa dhufu ani amantiimaan kadhadheetaniin qoricha ji'aanis ji'a sadiinis ji'a lamaas naa barreessu ture. Waggaa 10 erga dhukkubsachuu jalqabe. Kaanserii kanaan erga dhukkubsachuu qabdee waggaa 10 gadameessaa jechuudha. Waggaa 10 ani dhukkubsachuu yaalamuu kan hin jalqabe waggaa 10. Garuu immoo sagalee nan qaba. Karaa namoota adda addaatiin karaa nama Waaqayyootiin sagalee hin fayyita dhukkuba kanarraa kan jiru natti dubbatamaa ture jechuudha. Anis guyyaa Waaqayyoo nan eegee otuman jedhu zayitii kana akka qorichaatti qoricha sana addaan nan kutee. Zayitii kana amantiimaan ganama nan kadhadhaa akkuma ganama qoricha fudhadhu naan jeen qoricha kana zayitii dibataa kana afaan koorra nan buufadhaa harka koorra buusee rifeensa mataa koo hanga qeensa miila kootti nan rirriittadha. Guyyaas akkasuma jechuudha galgalas yeroo rafu kadhadhee ka'eetaniin zayitii makanaan rirriittadhee nan rafa. Guyyaa tokko torbee tokko guutuu deemuus hin danda'u namatti sin himadhuu nanuma bo'aa ture. Guyyaa sana guutuu ka'eetanii zayitii makana akkanatti dugda koodhaan ciiseen siree irratti jechuudha. Akka kanatti zimjeetti naqaddeetaniin gaafan xiqqoo akkas boqodhee ka'ee rafee gaafan deemu nagaan argadhe. Nagaa argadde. Nagaan argadde.
Tole. Gaafa sana namni waaqayyoo ati bilisa kootu immoo dhugaa bahi naan jedhaniiru. Tole. Dhugaa bahi gaafa naan jedhanii ani baay'ees deddeebi'aan ture waan ta'eefi gaafa kana oroon akkana godhadhee dibadheen tinaa jedhu mana yaalaa namoonni gadameessi sinukkubu umurii amma kanaatti koottaatii ilaalamaa gaafa jedhan erguma zayitii kana dibadhe duraan qorichi naa kennamus yaalamus irraan fayyu ture gaafa kana gaafan deemu na yaalamee irraatii nan fayyee akka bishaan dhangala'oo adda addaatiin baay'ee gara torbee sadii amma kunoo waaqayyoo faa galatu sabni waaqayyoo naa galateeffadhaa waaqayyoon galateeffadhaa. Akkuma koo warri amantanii uftan isin amantii qabaadhaa malee wanta isin dhukkubsee wanta yaaddooftan hundumaatti hin fayyitu kanaaf naa galateeffadhaan jedhaan. Atamma manni yaalaa kaanserii akka qabdu waraqata sii kennee waraqata ati baattee jirtu kun isaajii wal qabataa? Maal qabda siin jedhanii kaanserii gadameessaa qabdaa siin jedhanii jechuudha. Inni kuni waraqaan inni kuni akkaataan inni itti fayyadama isaa yoo dhukkubbiin natti agaame akkanittiin gara mana yaalaa deemudha. Inni kun immoo isattiin yaalamee ganaammoo deebi'een kan ittiin cheekaappii ilaalamee bilisa ta'uu ibsuudha jechuudha. Tole. Inni kun immoo iyyuu isa dhumaa bilisa ta'uu isaa kan agarsiisu intinaa jechuudha Altiraasawundii si kaasanii mee ogummaa isaa qabdaa nu ibsuu dandeessaa? Ogummaa isaa asirraati saayiziin isaas sheeppiin isaas noormaaliidha asirraati. Kaanserii gadameessaan qabdu gadameessi hundumtuu noormaaliidha. Mee waaqayyoon galateeffadhaa isa kaanserii waggaa 10 nama keessaa fuudhee gatu kanaaf waaqayyoof galata. Kanaaf atamma bilisa baatee waaqayyo si gargaareera. Maal jettaree amma kunoo haa ta'u kunoo dhibee kaanserii waggaa 10 rakkachaa turte waaqayyo bilisa si baase waaqayyo jireenya kee si fayyise akkana rakkatanii addana ta'aa kan jirantu jira ankooyoomu kan jedhantu nu gidduu jiranii mana ta'anii TV ifa fayyinaa kana ordofaa kan jirantu jiranii maal dhaamtaaf warra asiifis warra ta'anii TV ifa fayyinaa ilaalan kanaafis maal dhaamta? Ani warra jiranii akkuma namni waaqayyo amantii qabaadhaa jedhan sana amantii qabaatanii dhukkuba isaaniittis yaaddoo isaaniittis rakkina isaanii hundumaatti yoo akka fayyan akka amantii qabaataniin jedha warra asiin dhufne immoo amananii ifa fayyinaa kana waldaa kana dhufanii fayyuu akka danda'an amantiidhaan gara kan akka dhufaniin jiraan. Waaqayyo isa kana sii godhe immoo maal jettaan? Nan galateeffa. Waaqayyoon galateeffadhaa.